warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Deebiin egaa walitti guyyaa gaarii nu haa godhu. Halkaniitu egaa halkan haa godhu addunyaan tun harhaan guyyaa harhaan halkanii. Amma egaa haala yeroo biyya keenya irratti waa'ee bishaan Abbayyaa irratti olola mootummaan Gibxii ooftee gurri isa dhaga'us waan hin jirreef jecha kijiba odeessanii ummata Itoophiyaadha akka ummata amantiin adda ba'ee warri Islaamaa isii deeggaruu odeessuudhaan kijiba isiidhaa itti fuftee jirti jechuudha. Kana waan ta'eef jecha nuti haqa biyyummaadhaa Kiristaana Islaamaa waaqeffataan jennu wajji qabna jechuudha. Sabaaf sablammoota inni addan baanu kana diinillee beekuu qaba jechuudha. Waan kana ta'eef jecha Gibxii warri Islaamaa nu deeggara maaliin nu deeggara jettee kijibni isiin afooftu dhugarraa fagaate jechuudha. Waan kana ta'eef jecha nuti ummanni Kiristaana Islaamaa waaqeffataa baha seensa haabati osoo jennu ummanni Itoophiyaadhaa tokko taanee bishaan laga Abbayyaa jireenya keenya waan ta'eef jecha jireenya keenya miidheessifatuuf takkaa'u humna ifaadhaa kan biyya keenya kan Afrikaadhaa kan adda addallee itti fayyadamuudhaaf qophiidha jechuudha. Kana irratti immoo naannawaan waliin hir'uu amantii waliin hir'uu itti qabsaa jirra ammallee fuuldura itti fufnaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha diinni beekuu qabu hogguundaa uummanni Itoophiyaa diinaa laa dhufe irratti tokko jechuudha. Itoophiyaa hagga jenne akkuma duraa sanitti Itoophiyaa duratti san osoo hin ta'in oduu uummanni sabaa fi sablammoonni wal taanee karaa nagarra deemuudhaaf jiraatuudhaaf qabsoo qabnu kana uummanni kana irratti yoomihuu daran akka dur daran humni keenya akka sibiila jabaatee akka sibiila ulfaatee itti fufaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha yoomihuu diinni kanarraa milkii kan qabu milkiin kan uummata Itoophiyaadhaa kan amantiidhaa fi aadaadhaan kutaadhaan waliin fille kan duratti gabroonfataan Naxanyaa Amaralleen akka sabatti osoo hin ta'in akka nafxanyaatti gartee dhiibbaa nurratti godhe malee nuti har'a sabaaf sablammoonni Oromoos ta'e Amaaras ta'e Dabuubii Afar Somaalee kan baata Hadiyyaa osoo hin jenne kan maqaan illeen hundinuu tokko taanetti nuti tokkummaa keenyaan qabsaadhaa tokkummaa keenyaan boonaa jirra malee wanni adda nu baasu hin jiru jechuudha. Kana hoggaa jennu asumarratti dhaabee dhiyeenya kana mootummaan biyya Itoophiyaatii fi mootummaan Tigraay haasawa wajji godhuu fi hajuu oduu jira jechuudha. Torbaan dabre kana immoo manguddoonni namoota 52 irraa rantiqaanne akabaabee isaaniitti karaa amantii adda addaa amantii Islaamaa Kiristaanaa hundumarraa dhaqanii turan manguddoonni biyyaatis namoonni bebbeekamoon. Hogguu kana Tigraay hogguu duraa san wayyaaniin akka boonaa agarsiiftullee boodarra immoo waan haasawa wajjin haasawuu fedhaa hajuu kaafte. Duraan immoo paartota Itoophiyaa keessa jiru hundaan malee na wajjin jechuun akka tuffitti ilaaltee turte. Amma immoo paartii biyya bulchuu wajjin nan haasaa jettee yaada isilleen of keessaa qabdii jaawarri manguddoonni sun hogga gale. Mootummaa Itoophiyaa kan aangorra jirullee wajji hogguu wal dubbatan mootummaa Itoophiyaalleen wajjin haasa'uudhaaf qophiidha hajuu yaanni halee fi dheengaddaa odeeffamaa jira jechuudha. Walaasa'uun hamtuu miti walaasa'uun gaariidha. Walaasa'uun dhugaadhaaf walaasa'uun nagaaf waa hundaafuu gaarii jechuudha. Wal kabanyee wajji jiraatuun nu hundaafuu kabajaadha nu hundaafuu sablina biraa hafidduun qabda jechuudha. Ammootinuu irra guddatti wanni yaadamuu qabu ummanni biyya keessaa kun ummata Itoophiyaa hogga jennu ummanni Oromoodha kan gummaashaa olii ummata Oromooti wajjis nagaa buusuudhaaf xaaruun haalaan barbaachisaadha. Kanneen biraa tumsa godhatanii kan Oromoo kana dhaabota siyaasaa Oromoodha mootummaa federaalaa keessatti kan Oromoo bakka bu'anii fi mootummaa federaalaallee kan dursan amma Taqalaa Ministeeriin Oromoodha. Warri kun hundinuu akka dhaabattis akka nama tokkottis Oromoon faana buutee akka dhaabatti wal ta'anii tokkummaadhaan Oromoon deemuu qabdi jechuudha. Maal jechuudha? Yoon Oromoon wal kabajjee wajjin deemne dhaabni Oromoo waliin kabajne uummanni Oromoon kabajamu jechuudha. Mootummaa jiddu galeessatii wajjis walitti dhalaanii akkuma kan Amaaratii fi Tigireetii wajjin Amaaraa wajjin waa'ee faannoo fa'aa yoo kanallee tuinee ture naga buusaa turan ammaan tan ammoo Tigraay wajjillee mokoraan itti jiran bareeda kan hundaafuu kan Oromoo kanarraa dantaa dhabanii kan alagaa kana wajjin nagaa bichaa barbaaduun furmaatan fiddu. Dhaabota Oromooti walitti illee qirreetan adda addaa akka jiru beekamaadha. Dhaabni Oromootis akka dhaabatti nama dhaaba Oromoo wakkale hundaa'uu wajjin ibsa godhuun wajjin haasaa godhuun barbaachisaadha. Dhaabni Oromoo tokkolleen anaat aana bichaa miti anaat aangotti dhalaa anaat aangoo laffa'e anaat dursa uummata deeggara qaba kun hin qabu kun yaada biraati Itoophiyaa of hajuu kana Itoophiyaa haa oofus akka oofetti uummataatti Itoophiyaa oofa
ummata Itoophiyaa filama malee nuun filamu kaje ummataan murteessa waan kana ta'eef jecha dhaabonni Oromoodha walii galee wal tahee wajji deemuun haasawa Tigraay fi kanatti illee jambaran akkuma jiranti itti fufanii kan Oromoo fi Oromoo jidduu dhaaba fi dhaaba Oromoo jidduu mootummaa jiddu galeessatii fi dhaabota Oromoo jidduu rakkoon jiru hiikkatuudha qaba. Kanaaf uummanni Oromoo illee ilaalaadhaa gurraan dhaggeeffataa faana bu'ee tumsa barbaachisu kan tokkummaa isaaniif godhuudha qaba jechuudha. Maal jechuu kiyyagaa namni yoo tokkummaa qaban fakkeenyaaf amma Falastiin fudhanna. Bara 1900 laabbanni tokkummaa addunyaa bara 1947 biyya Israa'el addunyaarraa bara kumoota dura facaate kana biyya Israa'el bakka kana yani deebisan. Yeroo san hoggaa deebisan 47 hoggaa deebisan 48 biyyatti galchuu jambaran. Gaafa san Uganda Kampala galchinallee yani lakki bakki dura warri Israa'el kun irraa faca'e asuma isaan kun ilmaan obbolaati Arabaa wajji asuma deebifna yani biyya amma Falastiin tan amma Israa'elis qubatee irra jiru sana biyya sanatti deebisan jechuudha. Kana hoggaa deebisan yoo dhaabni warra Falastiin feelloon fan dhaabbatanii amma dhaabni Falastiin kun Hamaas fi feelloon gurguddaadha. Dhaabni immoo xixiqqaan jira. Dhaaba 8tu biyya Falastiin kana jira. Dhaabonni kun wal diddaa walitti godhanii waraana feelloo fi Hamaas fan hedduu wal'aa tura wal taadhaa tura osoo qabsoo biratti jiranu. Kana waan ta'eef jecha haga ammaan tana amata 74 osoo mangistoonni Arabaa kan Afrikaa jiru 7 fi kan Eeshiyaa jiru 13 waliigalatti Arabni addunyaarra jiru 20 biyyoonni kun osoo kana gargaaru haga ammaa bara 74 uumaan finne jechuudha. Maaliif Falastiin uumaa Rabbiiti. Biyyi isaati isiitillee Rabbii uume. Falastiinillee Rabbii uume. Biyya Falastiinis Rabbii uume. Durumaanuu biyya Israa'el beekuu diduun haxaa guddaadha. Maaliif warri kun achii faca'ee uumama Rabbii waan ta'aniif ardii Rabbii uume irratti bakka ofitti deebuun isaanii urtuudha. Gumsanuu isaan awwalaan diduunuu sanirraan dabree biyyoonni Arabaa Israa'el Falastiin bira dhaabbatee bara 1967 lola guddaa godhanii moo'insi Falastiin Israa'el osoo ta'e moo'insi Israa'el fi Arabaa ta'e Suuriyaa irra Golan Taraara Gibxirraa beekaa shalaqoo Yordaanos irraa beekaa shalaqoo Gibxirraa Sinaa Bahaa Falastiin dhaabbanni tokkummaa addunyaa hogga deebisee Falastiin kana magaalaa isii Yerusaalem hundumaa gaafa duraa Falastiin qabattee Israa'el galte jechuudha. Yerusaalem seensaa lola addunyaa Arabaa fi Israa'el kanatti Israa'el qabatte. Israa'el Tel Aviv Yerusaalem seensaa. Lola Arabaa fi Israa'el kanatti Yerusaalem seensaa kana kan duraan Falastiin jala jirtu Israa'el qabatte jechuudha. Amma inumaatti Yerusaalem bahallee waannaa khatamaa Yerusaalem addan qootamtu mootummaa Israa'elii beekee jeeti Ameerikaan fudhatee jechuudha addunyaalleen fudhatuu baala. Amma gaa har tokkoon adda fanca'insi Falastiin dhaabni adda addaa dhaabbatee wal facaasuun mirga isaan falmatanillee dhoorge. Mirgi kun Israa'eliin qubattuun duraanuu heeraa miti jechuudha. Akka nama tokko wallaalu Israa'el eeguu biyya ofii galee aamin jedhaniitu daangaa addunyaan baafte san osoo fudhatanii allisanii moo'insi Arabaa fi Israa'eliin dhufu Yerusaalem bakka lamatti adda baatu bakka lamatti adda baatee amma immoo lola 67 seensa hogga qabattu amma immoo deebitee Yerusaalem bahaatu hundaa'uu fudhatte Israa'el ammaan tan Ameerikaan beektee fi addunyaan gaa beekulleef baattu. Kana waan ta'eef jecha adda faca'uun faayidaan qabu hajurra ilaalchisee jechuudha. Kana waan ta'eef tokkummaan dhaaba Oromootii fi mootummaa jiddu galeessaa warra jiru dhaaba Oromoo hacha keessa jiru jee hundinuu tokko ta'uu qabanii yaada ijoofraan kaase. Mee kana qofaa miti biyya Arabaa takka Liibiyaa halaallu. Liibiyaan tun biyya dureetti biyya beekamtu Gaaza barmeela miliyoona 2,500 baafti. Namoota biyya sanii barmoota fayyaa jireenya isaanii hunda mangistii gargaara. Namni tokko amma intalti ilmoo abbaa manaatiif haati mataa tokko ilmoo yoo argatan dolara 14,000 dhalatu ilmoo saniitiif mangistii Liibiyaa kennuufii ture duratti. Innaa dureeyummaa keessaa kana qofaa miti uummata hunda tajaajilanii gootiif jechuudha. Ammaan tana barmeela miliyoona 2,500 sun dhabamee barmeelli 100 irra caalle gaddeebee Gaaza lambaa fi faanusaa ibsatuudhaaf laayina dhaabbatanii takkaa'u salfii dhaabbatanii afaan Amaaraa hoggu tokko guutumatti illee Oromiyaa dubbatu irratti osoo beekee ta'in keessatti waan turreef iddoo afaan Amaaraa hoggaa garii naarraa keessa dhufaa dhiifama isiniin jaa. Amma Gaaza kana laayina dhaabbatanii ifaa bobeeffatan dhabanii rakkoo keessa jiran jechuudha.
أما ليبيان باسين سخابات بت الدفعات بيون الدنيا هندي بك أددات رفع رت ولا الخون جبسين غرغارما خون أمو تركين غرغارما بيجي إنسان كان هندر راهو جبدورتي هركي سانتي ربي خصوصه ودا ميدان تكاو تعرفتي تومان تكاغا كوتيبلتي ودا إرتي واتو متربين قد إيشودا مالفي محمد غدافين كون كاتي سانغر غار كون برا صدمي أولي أفرتامي لما كان أنغورة توري أفرتامي لما برا خنا خيست أمتا خنا أكره في جنتي نادا في أبان تقول مورغتان كما كود أفرك دولار كنودن أمتا إسا تجاجلا أصوي كجرو إركا أني ورا سينسا ديغو جين نمجا خنا أري أني منابه برنا دلدل جلا فودني أجيسن أفما أرى ديباني متاني ساني دينا قدا في خنا أفجيسني الدنيا رتي بي الدنيا تقبل تتاتي جودا مالي في تكما موتما في أمني دابوتي سبلنا خنا رانجي بيون أمريكا أندرفم فرنساي إنجليز جرماليس خرا مرجع دادا تنغرغارونا بيورن أوروبا تدولة منا نجري جنة فوق نجرتيان منا موتما دا هندا داني بلسني بيجي سنرانتنا مقالان سي كا منا ديغام بيچ انغوتم تيدس انا قفامتي كبينيا قبني غازا خنا بافتو ددبني خونغو بتاجرا خون خطربان دي ينتي حنان لا وفني موتما ركسي فچاتتي سبلنا خنا خي سبوته جود مال جچو بربادته دابن اوروموتس akka biyyatti illee bilisummaa guutuu argatu ban bilisummaa gojenga oromiyan khopha bilisummaa sonten sabab sablamoota wajjin abbaa siyaasaa abbaa diinagdee abbaa mootummaa ufii taanee jiraachuullee baannu adeemsi karatti itti deemnu kun hedduu karaa turee jira qancaraa jira kanaaf jecha bakka itti deebisuuf tokkummaan dhaaba oromoodha mootummaa keessa jiraate dhaaba qabsoo qabu taate waliin malee qabsoo oromoodha hin qancarsiidhaadha qabsoo qabaa jechuudha fakkeenya mee gara Soomalii kana mallee yaadan deemna Soomaliin tun ummata miliyoona 14 haga 15 qabdi malkaa baraatanallee danallee maqadoyne 14 qabdi ammoo Kismaayyoo fi Barbaraa fi Maqdashoo yoo khatti faayideetu ammaantana malkoota 14 keessaa malkoonni 11 faayidarraa hunjiru jechuudha maal seetanii ummanni kun wal diigat partii da waliin deene isaan ammoo gosaa wal diigan jechuudha ibiddi gosatti qabate kun gosarraa gosatti haga gandaa gabeet ibiddi kun dhaamu olee Soomaliin haga ammaantana argeessimmoo ambilisummaa awaajedhetti addunyaan hin beeyne maleedha Maqdashoonis Kismaayyoonis warreen kun kawajjiin walitti aananii filagaroonni waltanii jira fukulaan difaanis akka mangisti addatti ufisaamanii garuu heeran mootummaa jiddu galeessatti hojii hin dalagan jechuu ammoo wal gargaarsanii qaban malee namni kun har'a nuti paartiidhaan hogga wal dinne ummanni Oromoodhaa ummata beekaadha ummata jaynaa waa hunda bal'isee ilaalaa amantiin adda ba'uuf dide kutaan an adda ba'uuf dide dabreen dhaabonni tokko kutaan adda baasullee kajeelan Oromoota tokko dhagama qabanii lakkee bakka sayyoo deeman ummata deeggareechuudhaan dhiibbaa adda addaa walirratti illee godha Oromoon nuti tokko waaqeffatallee ta'e kiristaana islaamallee taanu nuti tokko addan baanu jedhanii cicha isaanii kama carrashaa godhanii jiru kanaaf galanni ummata Oromootiif haa ga'u jechaadha dhaabonni Oromootis akka Soomalii sanitti dhaaban adda facaatanii hufiinsa macarrashaadha kanneen bareedota dhibbaati baroota kuma keessatti hufnutti nun darbinaadha qarreerraa ummata Oromoo deebisaadha qabsoo Oromoodhaa tan jalli jaarame tana waltaadha tuuttoo isiidhaadha bu'aadha fi takkaa'uu faayidaa aangoodha paartiin kun anaamoo anaa caala anaa hedduu lafee hajuudhi isaa malatti ummanni Oromoodha bilisummaa isaa tasabaa fi sablammoota wajjin mirga siyaasaa isaa mirga diinagdee isaa mirga bulchiinsa isaa mirga baratuudha khabarsiisuu fayyaadha hunda qabatee ummanni Oromoo miila tokko nama tokko ta'ee gad dhaabbatee Oromiyaan tan Oromoo teechaa hojiin agarsiisa sabaa fi sablammoota wajjin akka itti fufu yoomihu waan dandeessan godhaan jaa ummanni Oromolleen kan argitanii fi kan dhageessanis miizaana mataa keessanii qabadhaadha maaltu deemaa jira haram deemaa jirti nuti yoo moohinsi keenya guddaan tokkummaa keenya kutaan addan baanu amantiin addan baanu haa jabaannu isiniin jaa yaada kiyya kuni kanatti aansine immoo xumura kiyyarratti warra dabuubiidha yoo kana sidaaman khilili isaa beekamee jira jechuudha diinni immoo akkuma Oromollee waliin dha'uudhaaf halkanii guyyaa raadiyoo 100 oliin paartota 96 irraa haga 100 olii qaban amma duraan 96 amma 100 ol qaba warri Amaaraa kun saba Amaaraa maskiina wajjin jirru kan hin baanu
warri kun ammaan tana niyyan halkanii guyyaa niyyan sidaamni kutaa taate walaaytanni taate geedoonis ta'uuf deemti gamoonni taate maalisni taate bakka yoo xiqqaate bakka afuritti takkaa'u shanitti ciramuuf deeman wayta kana yoo poolisii mataa ofii dhaabbatan dhaabbatu qaban humna addaa waraanaa dhaabuuf deeman dhaabbatu qaban kan isaaniiti mirga isaaniiti baankii addaa dhaabbatu qaban afaan ofiitiin baratuuf deeman mirga isaaniiti baratuunis baankii addaa dhaabbatuunis ammoo akka Itoophiyaatti namni Itoophiyaa tokko sabaaf salmoonni biyya san keessa dhufee hin dalagatu hajuu hin jiru ni dalagata isaan ammoo akka abbaa biyyatti biyya takkaaf abba hajuu waan isaan barbaachisu siyaasa fi diinagdee fi bulchiinsa fi waa'ee fayyaa barmoota dhimma hawaasaa hunda dhuunfatanii mirga sidaamaa bulchuudha mirga isaaniiti mirga Itoophiyaa wajjin buluutis akka jirutti ta'e kana waan ta'eef jecha nafxanyoonni yoomihuu ijaa jiran namni mana isaanii dhaqan jiru mana namaa maa tolfata mana kee keessa arra mana kee qalama kana dibi qalama kana dibin khaju alagaamte abbuma santu wasana tachu saba biraatis tuqurraa isaanis hin qabanii sabni biraati walaayita kambaata geedoonis haala bareedarra jirti geedoon tun warra sidaamaa kanaa fi oromiyaa wasante malee dabuubii tokkollee wasantu jechuudha haalota kana hunda nafxanyaan yaanni isii khadabaa kun arrabni isii mi'aan kun sammuun daba yaadaadha afaan mi'aa dubbataadha hojiin daba dalaguun kun raawwatamuu qabdi ummanni hundinuu mirga biyyummaa abbaa biyyummaadha qabaannee wajjiinis tokkummaa qabaannee akka jiraannu yoomihuu mirgi ka ummataati qabsoon ka ummataati warra ummata dhugaa bira dhaabbate hunda galanni isaanii haa ga'u nagaan jiraadha